Ashamaar kafuun akkam jirtu dhaggeeffattoota fi kabajamtoota koo nagaa keessanii hannagaa kooti waaqayyoon haa galatoomu. Nagaa kootti aansuudhaan gaaffii nagaafattan sinjalaa tursiisuudhaaf dhiifamanis nin jedha. Har'a kan waliin barannu forforii yookaan dumduufiin akkamittiin ofirraa balleessinaa kan jettanii fi ka'umsa isaa akkasumas immoo mallattooleen nurratti agarsiisu waliin barannaa hanga xumuraatti na wajjin tura. Warreen chaanaalii koo haaraa taatan immoo chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan gara maatiitti nu fida'ama. Tolee mallattooleen nurratti agarsiisu rifeensa keenya keessaa akka kunoo argaa jirtan rifeensa keenya keessaa hadii wanta akka bifa kanaan argaa jirtan yeroo filannu kan harca'uudha akkasumallee baay'ee kan nama hooksisu kan garmalee kan nama hooksisuudha. Gogaa keenya yookaan immoo rifeensa keenya irratti illee miidhaa fida. Ka'umsi isaa immoo faangasiidha. Ka'umsi forforii faangasiidha. Kan itti irratti argamu baay'inaan namoota umuriin isaanii waggaa 14 hanga waggaa 30 ta'anitti baay'inaan ni harkisa yoo ni argama yookaan baay'ee nama rakkisa jechuudha. Furmaata isaa immoo waliin ni ilaalla. Furmaanni isaas hanga 4 yoo itti ni jira. Furmaanni isaa immoo shaampoo qabiyyeen isaa farra faangaasii ta'ee of keessaa qabu fayyadamuudhaan forforii akka xiqqeessinu kan akka hir'isnu ni gargaara. Akkasumas immoo rifeensa keenya yeroo dhiqannu sirriitti qulqulleessinee qulqullina isaa eegnee dhiqachuu qabna jechuudha. Akkasumas immoo lammaffaarratti immoo qoricha dabalataanii nuuf kenname yookaan mana yaalaa deemnee kan fudhanne ogeessa mariisifnee fayyadamuun nurra jiraata seeraan jechuudha. Inni sadaffaanii forforiin takka yeroo tokko ni bada. Yeroo badeen booda immoo amala deebi'ee namatti dhufuu ni qabu kan immoo inni deddeebi'a badeen badu ni deddeebi'a. Kanaaf yeroo filannus ta'ee yeroo hundumayyuu rifeensa keenya yookaan immoo gogaa keenya kunuunsa kennuu qabna jechuudha. Shaampoo yeroo fayyadamnutti shaampoo nuti fayyadamnu farra baakteeriyaa yookaan farra faangasii ta'e yookaan fayyadamni baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf yeroo dhiqannu seeraan eegnee dhiqachuu nurra jiraata jechuudha. Dabalataan immoo dibata qaama keenya rifeensa keenya yookaan immoo yeroo dhiqannu zayita dibachuu nurra jiraata jechuudha. Zayita dibachuu yookaan immoo dibata gogaa yoo ta'e gogaan keenya goggogee yoo ta'e sababa sanaan dhufuu ni danda'a jechuudha. Kana fakkaata. Mana keessatti immoo kan hojjannee itti fayyadamuu dandeenyu bifa leemoniitiin leemonii juusii isaa baafnee loomii yookaan leemoon juusii isaa baafnee fayyadamuu ni dandeenya. Akkasumas illee jinjarii yookaan immoo zanjabila juusii isaa fayyadamuu ni dandeenya. Akkasumas immoo appil saayidar verii fayyadamuu ni dandeenya. Xiqqeessine kana sadan keessaa kan siniif ta'e fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kan biraa immoo shaampoo garaagaraa jijjiirtanii fayyadamuu dhiistanii baay'ee barbaachisaadha. Maaliif keemikaalota garaagaraa waan qabuuf shaampoon itti fayyadamtan gogaa keessaniif filatamaa kan hin taane yoo ta'e inni hundumtuu deebiseeyyuu fiduu danda'a waan ta'eef filattanii tokkotti fayyadamtanii gaariidha. Keemikaalota garaagaraa waan qabuuf gogaa keessan irratti miidhaa waan fiduuf shaampoos ta'ee wantoota fayyadamtanii seeraan waan tokkotti fayyadamuun sinirra jiraata jechuudha. Irra deddeebitanii nurraa badeeraa kanarra nutti hin deebi'u jettanii dhiisuun taateen badee hin badu waan ta'eef irra deddeebitanii hanga sinirraa badutti yaala kanuu fayyadamtanii yookaan immoo mana keessan keessatti kan argamu irra deebiinsinii himaa leemonii juusiisaa akkasumas immoo zanjabila akkasumas immoo appil saayidar verii yoo fayyadamtanii isinirraa baduu ni danda'an sinin jedha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa galanni keessan guddaadha. Naaf jiraadhaan isinin jedha. Warreen chaanaalii koo haaraa taatan chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'a. Warri maatii nuuf taatan immoo galatoomaa share like gochuu hin dagatinaa. Wal jajjabeessinaa wal malee homaa hin qabnu. Naaf jiraadhaa.